Jirtu hordoftoota Kebeki qofsaalee nageenya koo kan onnee irraa maddee bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'allee viidiyoo haaraa walitti deebinee jira. Turtii keessanii agaa xumura viidiyoo kanaatti anuma waliin godha. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun ergamsiisa chaanalichaa taatanii viidiyoo jaallatanii laayikii akkasuma sheerii hiriyoota keessanii fi yaada gaaffii yoo qabaattanii akkasuma anaanillee waan beektan irraa sheer warri naa gochuu barbaadan karaa koomentii natti himuu dandeessu isiniin jedha. Eka har'a gara viidiyoo sun darbiin dursa waan ani isiniin jedhu tokkoon qabaa daawwattoota kiyyaa. Innis immoo dhalli namaa yookaan namni gaarummaa keessa isaa jiru duubatti illee irraa bahee mul'ata. Hammeenyi keessa isaa jirus hammeenyuma sanatti duubatti bahee mul'ata jechuudha. Kanaafuu namni hinaaffaan keessa koo hin jiru, gaarummaatu keessa koo jira, gaarummaan keessa koo jiru kun immoo alatti bahee mul'achuu qaba. Warri jettan viidiyoo kana please akkasiin laayikii naaf gootan, sheer naaf gootan, chaanaala kiyya naaf jajjabeessan isinitti himachuu barbaada. Warri immoo guddina namaa natti hin tolu, hinaaffii keessa koo jira, qinaatiitu keessa koo jira jettanii hin godhiinaa dhiisaa. Garuu warri na jaallattan warri immoo gaarummaan keessa hin jiru alatti bahee akka mul'atu barbaadan yoo ta'e namni waanuma keessa isaa jiru duubaanis irraa mul'ata, duubattis baasee dubbata waan ta'eef viidiyoo kana akkasiin laayikii naaf gootanii isinitti himuu barbaada. Akkuma beekamu karaa tiktookiin immoo shoortii viidiyoodhaan kan wal arginu guutuu viidiyoo chaanaal irratti gadhiisaa jira. Achi deemtanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma yeroo hundumaa waadaa isinii galee kun har'allee guutisaa fidee dhufee jira. Jalqaba haga xumuraatti yookaan daawwatan ta'e akkasiin faayidaa guddaarraa argattan shakkiin qabu. Har'a kana waan qopheessee itti fayyadame akkuma asirratti argamaa jiru. Isa kana daqiiqaa muraasa keessatti yeroo kushiinaa keessa seentan keessattuu ijoolleen biyya alaa yookaan mana madaamii keessa jirtanii isa kanatti fayyadamu waan kana hojjettanii qopheessanii itti fayyadamuudhaaf carraa bal'aa qabdu jedheeti yaada. Maaliif rakkin yookaan immoo sa'aatii dhabuu biizii ta'uun waan mana namaa keessaa cinqeedha. Akkasuma haalli mijataan hin jiru garuu sanumarra daqiiqaa muraasa fuutanii ishee kana qopheessitanii yerootti rifeensa keessanii waan ta'uu mana keessatti hojjettanii rifeensa keessa wal'aanuudhaa fi akka isin hin dabarre yerootti fayyadamaa malee yeroon isin itti fayyadamiin teekinooloojiitti fayyadamaa malee teekinooloojiin akka isin itti fayyadamne isinin jechuu barbaada daawwattoota koo. Asuma irratti akka argaa jirtanii ani egaa waan qopheesse. Isheen kun hundumtuu kushiinama keessa jirti jechuudha. Mooyyeen kunillee kushiinama keessa jira. Warri kushiinama daama keessa zor jechuun jaallan zor jedha. Achi keessa wanti nama fayyadan hedduutu jiru waan ta'eef keessattuu ijoolleen gara qulqullinaa waa tokko hojjettanii cidhaatii mana keessa hojjettan kushiinaa keessa zor jechuun akkasumas isinitti hin tolu waan ta'eef otoo ofirra gaggalagaltanii duuba fuuldura bitaa mirgeettanii wanni isin fayyadu achi sana keessa jira. Kanaafuu dirqama koo sana bayeetiin dhiisaa waan hundumtuu nattaafu jettanii akkasiin abdiin kutanni nasumarraan dhaamsa isiniif dhaama. Egaa daawwattoota kiyyaa warri biraatti akkasiin jalaa hin deebine har'a kana waa sadiidha akka walitti dabaleetti fayyadamaa jiru. Rosmaryn kiyya qopheeffadhe akkasumallee qurunfudif qopheessee weeraa zayitiin kun isa kana jechuudha. Isinillee qodaa isiniif ta'u akka isiniif ta'uun qopheessanii kan itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa wanti kun wanna keemikaalarraa adda ta'e jechuudha. Kun googilii seentanii googilii gootanii akkamittiin akka ooliin kun hojjetamu otoo sarchii gootanii guutummaa guutuutti kanuma isiniif fida jechuudha. Garuu wanna itti dabalamutu jira. Qorichoota tokko wannoota keemikaalaa of keessaa qaban sanatu itti dabalama. Isaan sanarraa bilisa gootanii wanta qaama keenya miina rifeensa keenya akkasuma gogaa qaama keenya hin miinsa kanarraa bilisa gochuuf jechamu mana keessatti haga wanta mana keessatti qopheeffatanii wanti namaaf goon jiru. Nyaatallee taanaan maalillee taanaan wanta kara keessatti dhaqullee wanta gara alaatti baas hamma mana keessaa kan namaaf goon jiru. So daawwattoota kiyya kunoo kana fakkaata jechuudha. Mooyyeetti xiqqoo gadi tumeenii maashinittis daakuun hin danda'ama. Xiqqoo jechuudha. Akkasuma bulleessuun hin barbaachisu. Maashinitti illee daakuun hin danda'amu waan ta'eef wanti kana ergan daakee booda kunoo qodaa qulqulluu akkasii jira. Sanatti gadi naqee weeraa zayitii itti dabalee kunoo bishaan danfaa jiru kana keessa gadi kaa'amee jira jechuudha. Amma kana istiimer gochaa jiru. Jaarri istiimer warri gochaa jiru jechuudha. Kunoo kana bishaan jalaa danfaa jira. Bishaan isaa qabbaneessuu qabdanii qodaan itti isin naqattan garuu zayitii kana qodaa burcuqqoo ta'e ta'uu qaba jechuudha. Pilaastika osoo hin taane burcuqqoo kan ta'e ta'uu qaba. Istiimerii ergan godhee booda kunoo haala kanaan achi keessaa baaseetiin walittiin sochoosaa jira jechuudha. Meeksi walitti gochaa jira. As keessa maaltu jira? Qurunfudii fi rosmaryn weeraa zayitii qofa. Wanneen kana sadan qofa. Wanneen kana sadan qofatu jira. Amma istiimerii godhee keessaa baasee qadaaddii isaatti qadaaduutti jira. Jabeessitti qadaaduutti jira.
isa kana guyyaa 5 eega kudhanii ji'a tokkollee lamallee yoo ta'e wanni inni ta'u tokko hin jiru zayitii waan ta'eef ittumayyuu faayidaan isaa baay'eetti caalaa dhufa malee miidhaa tokko hin geessisu. Qodaan isaa xiqqoo akka qorruudhaa fi tarii cabuu danda'a burcuqqoo waan ta'eef fooxaa itti maruutti jira jechuudha. Yeroon viidiyoo kana waraabu garuu kaameraa dhokseen kushiinaa keessatti malee isinuu nama beektani mana madaamii keessa gasmara sana sosocho'uun baay'ee tokko ulfaataadha. Garuu namni ofiif jedhe rafeen bullee gaafa ofiif ta'e immoo namni darbee namaaf ta'uu danda'a waan ta'eef ofiin gatiin isiniin jechuu barbaada. Shamarran keenya amma kana walitti meeksi godhee kaa'uuf amma itti fayyadamuuf otoo hin taane akkuma isiniin jedha guyyoota muraasa tursee booda jechuudha. Guyyaa dheeraa yoo taa'es rakkoon qabu zayitii waan ta'eef wanni tokko wanni tabalaashoo hin jiru. Amma as kanatti immoo gahee jira jechuudha. Kuni guyyaa shambulee gaafa guyyaa jaffaati. Akkuma isiniin jedhamu guyyaa 10 yoo taa'e ji'as yoo taa'e 15 yoo ta'e rakkoo miti. Ani guyyaa shambushee gaafa jaffaa kana kunoo akka kanaattiin keessaa cuunfa jechuudha. Keessaa cuunfee wanna keessa jiru kana nangataa rosmaryn qurunfudif fi waan irra keessatti bahi kana nangataa jechuudha. Galabaa sarara keessaa kana nangataa. Kanan itti fayyadamu garuu sorry ishee jalaa kana jechuudha. Zayitii ishee keessaa gadi baatu jalaa kana. Akkasumallee qullubbii adiillee keessa buusuu dandeessu. Gumaa tokko 2-3 keessa buusuu dandeessu. Qullubbii adiin immoo keessattuu rifeensa fuulduraan ciccitee caccabee beebii heer isa jedhamu kana jechuudha. Yeroo ammaa kana beebii heeriin kun baay'ee faashinii ta'ee jira waan ta'eef beebii heerii mal kan jedhame bakkuma isheetti kunuunsu guddisuu wayya malee rifeensa dheeraa duubaan as deebisanii beebii heerii barbaachaaf jecha ofirraa kukkutuunis adeemsa keessa miidhaa fida ijoollee keenya. Kanaafuu jeelii waa tokkotti fayyadamuurra beebii heeriidhaaf illee qullubbii adiinillee gaariidha. Barbaadan qullubbii adiillee as keessa buusuu dandeessu rakkoon qabu. Haaluma kanaan akkuma argaa jirtanii cuunfee erganii keessaa fixee booda qodaa amma kanaatu jira jechuudha. Nama isin haayilaandiitti illee naqxanii fayyadamuu dandeessu. Haayilaandii yookaan bootilii bishaan keessaa dhumetti naqxanii itti fayyadamuu dandeessu. Wanni kun hundumtuu mana madaamii keessa wanti dhibeen jiru ogummaadha malee. Ogummaan immoo isa ollaarraa yookaan mooyaa gogoroo beet sayidhaan sanaa jechuudha. Amma kunoo cuunfee qopheesseetiin jira jechuudha. Hedduu tokko kan namatti tolu garuu foolii isaa ani isinitti himu isinumti beekame. Ogeettiin dubartii kana hojjettee itti fayyadamte fooliin kun maal akka jedhu koomentii irratti akkasiin naa barreessitan shakkiin qaba. Ani garuu foolii isaa isinitti himu. Yaa'u foolii badaa hin qabu namatti tola garuu wannan isin beeksisuu barbaadu tokko itti fayyadamtanii nama bira darbuun xiqqoo namatti intinaadha. Foolii nyaata wayii agarsiisa. Foolii nyaata akkamii akka ta'e immoo isin koomentii irratti naa barreessa. Fooliin isaa kana kanadha kan jedhu ogeettiin dubartii kana qopheessitee wayii tokko foolii maalii akka ta'e koomentii irratti natti himaa isiniin jechuufi akkuma argaa jirtanii amma kana immoo itti fayyadamuutti eegalee jira jechuudha. Rifeensa kiyyatti dibuutti jira. Isinillee akkasuma rifeensa keessa yeroo dibattanii walirraa hirtanii ana walirraa qoqqoodee xiqqeesseen tokkoffaa waan ani itti fayyadamu suni rifeensa kiyya hundumaa bakka hundumaa ga'ee akkana fayyaduu fi akka wal fakkaatuu fi lammaffaan immoo isaa rifeensa walirraa hiranii fiduu rifeensa keenyallee kan wal'aanuu akka hin ciccinnee akka hin buqqaane yeroo walitti baay'ate yoo filame rifeensi miidhaa malee faayidaa hin qabu waan ta'eef qassi jettanii yeroo itti kennitanii of dhaggeeffachaa qalbiidhaan yaadan daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5-10 jidduutti gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin itti massaajii gochaan jira jechuudha. Ani hagar rifeensa kunuunsuu wanni na gammachiisu tokko hin jiru. Lafa kanarratti dhalli namaa waa baay'ee hawwaa otoo kun naa ta'e otoo sun naa ta'e sana hawwiin sun hafee otoo hin taa'e rifeensa kiyya kunuunsee wanni hin barbaadan lafa kanarratti isa sana qofa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tokko warrumti wal arginu hiriyootuma koo keessallee kan jiran rifeensuma kiyya harkaan qabuun jibbaan rifeensuma kiyya miicullee bishaanitti naqanii miicullee kan sana kan jiru jechuudha. Kanaaf sanafiin dubartiin taate waan ta'eef kaamentii yookaan qophii ta'uu qabdu isiniin jechuu barbaadeen. Kana fakkaata gadaawwachoota kiyyaa baay'ee kan namatti toludha. Ala kana massaajii gochuutan jira. Yaa dibata yookiin qibaatiitti fayyadamtullee nuuf himii naan jettaa turtanii isa kanallee isinitti agarsiisu jira jechuudha. Wannan itti fayyadamu yeroo yerootti akkasuma viidiyoo nan hin gadhiisinillee
ni jira waan ta'eef as gubbaa YouTube irratti immoo viidiyoon kan gadhiifame yoo hin ilaalamin yeroo irratti viidiyoo gadhiisuun faayidaan qaba waan ta'eef please viidiyoo kana like share godhaa. Ani immoo yeroo irratti waan ani itti fayyadamu warra barbaadan akkasuma keessattuu karaa TikTok dhangaafi hedduun keessan nagaafatti dhugaa hedduu nama raartu waan ani ofii kootti fayyadamu otoo bakka isin jirtan geessisee isiniif kennee baay'ee tokko natti tola. Garuu immoo akkas ta'ee jira waan ta'eef asumaan wal arganii waan beekan ogummaa ofirraa waliif sheeruunu waan gaarii jedhee yaadan akka gootti si waan jettan jedha. Bakkuma jiraatan fayyaa nagaa ta'anii waan qaban irraa walii sheeruunu yoo dogoggorarraa wal sirreessu yoo waan gaarii ta'e immoo waliin qooddatanii itti fayyadamuun waan gaarii jedheeti yaada hojjeta kiyya. Haaluma kanaan jechuudha rifeensi kiyyaa amala wal xaxuu qabaa amala waan tokko qabaa isa kana hidheesinitti nu garuu akkuma sirraa argatan kana sossobeeti jechuudha kan inni akkas gochaa jiru malee akkasumaan lafaa ka'amee wanni argamu tokko hin jiru. Kanaaf hundumtuu lafa kanarratti yooma dafaa qanaadha yooma ama'an yooma lafa an qofa waan gaarii argatu hidheetiin amanani akka gootti jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyyaa kana fakkaataa hedduu kan namatti tolu. As gara dhumaa kanarratti wannan osoo hin dubbatiin yookaan osoo isinitti himee bira darbu hin barbaanne tokko ijoolleen tokko jechuudha warri gaaffii na gaafattanii ani gaaffii keessa bira ga'ee hin deebisiini walumaa galasaatti asuma keessa jira jechuudha. Gaaffiin keessanii nama tokko lamaaf deebisuun isin iyyuu ni beektu waan ta'eef rakkisaadha. Hedduu isinin jaaladha. Hedduu isin kabaja warri gaaffii na gaafachaa jirtan jechuudha. Anis gaaffii keessan tokko lamaan deebisuudhaaf gara duubaan jedhu gaaffiin nama tokko immoo kan namoota hedduu ta'e gaafan viidiyoo jedhu immoo deebii hunda keessanii ta'uu danda'a waan ta'eef sheer gochuun illee wal bira qaqqabsiisaa isinin jechuun barbaada. Ofii keessanis gaaruun waan ofii keessan beektanis hin fayyadu yoo jiraate anaafillee kana godhinaan jechuu dandeessu. Anis yaadni keessan na barbaachisa waan ta'eef lafa kanarratti namni nama malee jiraachuu hin danda'u wal malee hin qabnu jechuu barbaadeen karaa biraa. Inni biraan warri kennaa waaqaatii kennaa waaqayyo siif kennee maalii gootee walumaa galasaatti nama jala mana namaa jala deemtanii negatiifi nama barreessitan baay'ee namoota tokko mana keessan galee yeroon ilaalu wannumti irratti koomentii isiniif kennamu hin jiru mana keessan keessa jechuudha. Wannumti tokko jechuudha. Callisee malaalee ilaalee yeroo ittiin deebi'uun qaba yeroo tokko ijoolleen koomentii negatiifi barreessitanii of course kennaa waaqayyo namaaf kennedha. Ani ammas gubbaarratti dirqama kootaati ani kanatti fayyadamaa jira waan ta'eef isinillee kanatti fayyadamaa hin jenne. Mirgaaf dirqamatu jira gaayis as jidduutti jechuudha warra akkasii hunda keessan miti. Sababa ingirdaa dagumaa tokko lamaatti qamadiin hektaarri meeqa badee jedhan. Annaan nama tokko lama akkasiitu jirtan namoota hedduu keessa jechuudha. Fakkeenyaaf saba guddaa Oromoo miliyoona 60 keessaa waan akkas miliyoona 58 tikikkilii ta'ee 59 60 gaafa jechuuf suni waan biraa ta'ee nu rakkiseera yeroo zamana kana keessatti. Warri guddina namaa hin jaallatin warri waanuma argitanitti dhukkubsatte warri waanuma argitanitti garaa ciniinnaa qufaan isin qabumee asmiin isin qabu maal isinii haa goonu. Dirqamaan namni isin dirqisiisee kana godhaa kanatti fayyadama daandii kanarra malee hin bayinaa isiniin jedhe hin jiru. Yoo barbaadan itti fayyadama yoo barbaadan immoo dhiisaa dirqi isinirraa hin qabnu jechuudha. Kanaafuu akkuma isiniin jedhe kennaa waaqaati. Garuu waan isameerraa gadi bu'ee yoo ati ji'a tokko hin filiin yoo ati ji'a tokko ji'a 5 hin miiciin achitti daabbasitee achitti samsitee achitti maal gootee keessa dhimmatti rifeensi keessarraa gurratuuf hin qabu. Onuma hinaafta malee jechuudha. Keessattuu namnumti hinaaffaan keessa isaa jiru hin jette malee bakkuma yaadden geessu. Yoomiyyuu taanaan nama hinaaffaa namni itti hinaafutu bakka guddaa gaa malee namni namatti hinaafu yoomuu namummaa gadi. Ani isinii wanti isinii deebisuu jechuudha. Daawwattoota kiyya warri tikikkilii karaa sirrii wal hordofaa jirru akkasiin immoo fachiin. Anamma namatti darbuutti hin jiru gaayis namatti darbuutti hin jiru bicha. Kennaa waaqaatii akkas gootee miti sana gootee miti ati kanaati sana maalii minaamin annaa warra akkasiif eeyyee kennaa waaqaati kennaama waaqayyo namaaf kenne kanayyuu qabachuu wallaaluu akkaataatti qabatan akkaataatti jiraatan akkaataatti ittiin jiraatan akkaataatti kunuunfatan wallaalanii warri waaqabachuu walitti bu'aa jiran jiru waan ta'eef isiniif ani gabaabumatti deebiin kiyya kana fakkaata. Maaf jettan hin jedhu waanuma hammeenya keessantu jirutu alatti illee baastanii mul'isaa jirtu waan ta'eef isinirraa komisiin qabu.
gaaffii isin qabu deebiin kiyya isiniif kana fakkaata. Isinin jedha warri immoo tikikkiliitti fayyadamaa jirtan itti fayyadamni koo warraa kana fakkaata. Aga ammatti waan hordoftaniif kabajamtoota daawwattoota kiyya hedduu isin jaalladha. Galatooma.